raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaabasaa Waaqjiraati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa keessa socho'u lukkeelee diinaarraa hidhannoo hiikkachaa jiraachuun gabaafame. Oboon zoonii dhiyaa keessa socho'u guraandhala 25-26 hidhattoota wayyaanee uummata hiraarsanirraa meeshaa hidhannoo hiikkachiisuun milishoota kunneen immoo barumsa kenneefi akka gadhiise beekameera. Akka oduun kun addeessutti naannoo godina Wallaggaa lixaatti kan argaman gandoota akka Jimmaa Horroo, Garjeedaa, Burii, Kusaayee, Qeellamii fi bakka adda addaa keessa socho'uudhaan woboon barumsa kennaa akka jiru hubatameera. Woboon uummata dammaqsuunis akka qabsoo keessatti hirmaatanii fi uummata akka waliin jiraatuuf dammaqinsa sirnaawaa kenneera. Woboon barumsa isaa kana keessatti sirna wayyaanee sirna farra dimokiraasiif bilisummaa waan ta'eef fonqolchamee akka ka'utti uummati gamtaan qabsoo isaa akka finiinsu hubachiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo dabalee akka dhaametti uummati humnaa fi beekumsa qaba walitti qindeeffachuudhaan guyyaa xumura gabrummaa wayyaanee ariifachiisuuf akka hojjetan hubachiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna gabroonfataa Oromiyaa keessaa buqqisuudhaaf kan ijaarame qaama waraanaa adda bilisummaa Oromooti. Ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessa turan 8 hidhannoo guutuun qabsoo bilisummaa Oromootti makaman. Oduun Oromiyaa kibbaarraa nu ga'ee akka ibsutti humni waraana wayyaanee naannoo aanaa Gumii Eldaalloo magaalaa Hadheessaatti bobbaafaman keessa ilmaan Oromoo 4 waraana Oromootti dabalamaniiru. Humni kun wayyaanee ganuun qabsoo Oromootti kan dabalaman guyyaa kalee yookaan guraandhala 27 bara 2018. Ilmaan Oromoo arfan kunneen meeshaa waraanaa naaduraa qabu yookaan immoo sniper jedhamee beekamu 3 kompaasii tokkoo fi kilaashii tokko qabatanii miliquun jajjabee Oromootti akka makaman oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Oduun kun dabalee akka ibsetti humna galaana gannaalee fuula gannaalee daawwaa haayidrooelektiriik bira kan hojjetan keessaa ammas ilmaan Oromoo 4 miliquun qabsoo Oromootti dabalamaniiru. Ilmaan Oromoo 8 kun kan wayyaanee gananiif dhiibbaa fi roorroo uummata Oromoo irra ga'aa jiru hubachuun qabsoo bilisummaa Oromoof humna ta'uuf akka ta'e oduun nu ga'e kun dabalee hubachiiseera. Mormii Naqamteetti itti fufeen namni tokko wareegame 19 immoo madaa'ani. Mormii fi diddaa guyyoota lamaan darban magaalaa Naqamte keessatti gaggeeffameen kan wareegame dargaggeessa Oromoo ganna 22 Abbaba Makonnin jedhamu. Namooti jaan argan akka nuuf ibsanitti Abbaba Makonnin kan rukutame waraana wayyaanee magaalaa Naqamtee keessa qubateeni. Rukuttaan kunis cinaachaa fi mataa isaa irratti kan gaggeeffame waan ta'eef battalumatti wareegame. Kibxata galgala reeffi Abbaba Makonnin gara bakka dhaloota isaa Najjootti akka geeffamellee oduun kun dabalee addeesseera. Mormii uummata dhaabsisuuf aleellaa humnoonni wayyaanee fudhatan kanaan namoonni 19 madaa'anii bakka adda addaatti wal'aansa fudhachaa akka jiran hubatameera. Sambata darbe hogganoota dhaaba Koongireensii Federaalistii Oromoo simannaaf magaalaa Naqamteetti qophaa'ee ture humnoonni wayyaanee waan dhorkaniif uummati aariidhaan fincilaaf mormiitti fufe. Mormii kanaan kan wal qabate guyyaa har'aa magaalaa Naqamtees callisee akka oole beekameera. Manni hojii waajjiraalee mootummaa manni baankii hundi cufaa akka oole hubatamee jira. Karaan kallattii arfaniin magaalaa Naqamtee seensisanis akka cufametti jira. Hagammaatti daandiin hospitaala geessu qofaatu sochii yeroo muddamaaf jecha qarqaraan banamee akka jiru gabaasaan keenya ibseera. Dallansuuf mormiin uummataa immoo guyyaa 5ffaatiif akkumatti fufetti jira. Gama biraatiin sirna waalcha gooticha Abbaba Makonnin magaalaa Najjootti har'a haala addaatiin raawwateera.
Oduun nu ga'e kun akka ibsutti sirna awwaalcha gooticha Oromoo Bataskaana Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Amuumaa Dillaa Najjootti argamutti raawwate. Uummanni Najjoo fi naannoo sana akkasumas qeerroon haala addaatiin sirna awwaalcha goota kanaa gaggeessaniiru. Sirna awwaalchaa kanarrattis kanneen argaman gumaa gooticha Oromoo Abbabaa Makonnin akka bilisummaa Oromootiin deebisan waadaa waliif galaniiru. Waraanni federaalaa fi humnoonni tikaa jecha lammiilee siviilii irratti raawwataa jiran akka dhaaban tumsi uummattoota bilisummaaf dimokiraasii hubachiise. Tumsi kun ibsa gurraandhala 25 baaseen akka hubachiisetti uummata waliin hiriiruun sirna farra dimokiraasiif nama nyaataa wayyaanee buqqisuun waan yerootti kennamuu miti. Tumsichi ibsa baase keessatti haalli Itoophiyaa keessaa ulfaataaf yaaddessaa ta'uu hubachuudhaan haal duree tokko malee gamtoomanii hiriiruudhaan sirna wayyaaneetti xumura gochuuf waliin akka hojjetan walii galaniiru. Konferensii Londonitti guyyoota 2 taa'amee booda ibsi ba'e kun akka hubachiisutti ummatoota Itoophiyaa gamtaadhaan hojjechuudhaan wayyaanee akka buqqisan dhaameera. Konferensii kanarrattis haala naannoo sanaa haala addaatiin akka xiinxalanii fi yeroo ammas mootummaa ijaaramuuf hundee akka kaa'anii jiran hubachiisaniiru. Konferensii kanarratti jaarmiyootiin walabaan akeeka isaanii tarkaanfachiisan gara 12 ta'an akka hirmaatan oduun kun dabalee addeesseera. Tumsa uummattoota bilisummaaf dimokiraasii kana kan ijaaran sochii bilisummaa uummattoota Gaambeellaa, adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii fi sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul akka ta'e beekamaadha. Qaamota kunneen dabalachuudhaan kanneen konferensii London irratti hirmaatan mootummaa wayyaanee yoo kufe mootummaa biroo kan uummattoota hundaaf nagaaf tasgabbii argamsiisu ijaaruuf dandeettii akka qabanii fi kanaafis immoo bu'uurri kaa'amee akka jiru hubachiisanii jiran. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophiilee keenyaaf waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Lammiin koo beela hidhee botee osoo qabuu dhabee rakkatee harka ormaa daalaa jira abirmanuu nu waliif fira harka ormaa daalaa jira abirmanuu nu waliif fira lammiin koo beela hidhee botee osoo qabuu dhabee rakkatee harka ormaa daalaa jira abirmanuu nu waliif fira harka ormaa daalaa jira abirmanuu nu waliif fira. Tasa yoo jabaatee dide garaan uuma kan lammiin abdaa yalamni kusuma alagan alagada siruma yadatu sabar kun jiru garani rifatu sabar kun jiru garani rifatu gafa punyani ijjime mambuufti rakkoon dhiiga ofii gadoo namaaf kuusti maqaa tokko nu beeku nus waliin waamamna walumaan dheebonne walumaan beelofna tokko riiba dhabna tokko nagaa hin rafu gamasii beelofnaan gamanaa hin quufu dhiigatu beela fontu walii biifata onee isaa tokko kanaaf dhikkifata onee isaa tokko kanaaf dhikkifata. Lammiin koo beela hidhee botee osoo qabuu dhabee rakkatee
harka ormaa daala jira abirmanu nu walittira harka ormaa daala jira abirmanu nu walittira lammi koo beela hidhee botee osoo qabuu dhabee rakkatee harka ormaa daala jira abirmanu nu walittira harka ormaa daala jira abirmanu nu walittira barakana nida kawalin nadanu barabarri hamate barawalilan wali babir manu wala balnurako adam barhida hoda wali sadi birko adam barhida hoda wali sadi birko nyate garaa qabdu sabbata butaatti harmi dhiiga bahee ilmoon dhiiga hooti qaamni isaanii dhume nafatu foondaare otoo lubbuun jiru wallaatti marsaare namni koo beelahee rabsuu booga bula namni namaa naannee namaa mihoola ifirraa kuhafne ormaa komitaata musirratti beelofne wanti eenyuudhaata beelaan du'umanna seenaaf du'umayya namni tuulee seenaatu ol kaaya namni tuulee seenaatu ol kaaya. Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani qopheessaan keessan Aliyyii Galatooti. Sagantaadhaa keessatti namni teessoo hin qabne ollaa qabaachuu hin danda'u ka jedhu laalla jechuudha. Ka duraa teessoon maali? Teessoon akkuma biyya faranjii kana adrees jedhanii haa ta'u teessoon kun yeroo baay'ee manatti qabaa jechuudha. Anadha immoo mana qofa duun taane teessoo kana teessoo yaadaa haa ta'u yaada ofii qabaachuu, biyya ofii qabaachuu, eenyummaa ofii qabaachuu waan adda addaa kan kee qabaattu malee eenyu akkasitti aanu yookaan immoo eenyu ollaa kan kee akka ta'e beekuu hin dandeettu. Namni teessoo hin qabne tokko as jira jedheet addunyaa tana keessatti bakka isaa mul'isuu hin danda'u jechuudha. Akkuma ammoo ijoolleen yeroo baay'ee biyya kamii dhuftan jedhamee biyya alaa kanatti yeroo gaafataman hedduun isaanii biyya garbummaa kana waamamamuu waan hin barbaanneef Oromiyaa jedhan. Oromiyaa yeroo jedhan akka biyyaatitti duun taane akka kutaa tokkootitti mul'attii jechuudha. Isaa kana ibsuuf yeroo dheeraa sirraa fudhataa jechuudha. Maaliif Oromoon teessoo isaa taa ollaa qabdu mootummoota addunyaa jirtu kana keessatti hagammaa hin tolfanne. Kanaafuu eenyummaa isaa rakkoo qabaa jechuudha. Innaa maraa atini waan kan kee ibsuun akka warra teessoo qabuusani siilaa fa'a miti jechuudha. Kanaaf ati eenyu yeroo jedhan ani ebalu jettee qubaan akeekuu dandeetta. Ani ebaluun suni bakka san namni biraa irra taa'uu hin danda'u jechuudha. Bakka kan keeti bakki sun. Amma teessoo manaa eessa galtaa jedhan lakkoofsa akkanaa karaa akkanaa irratti ganda akkanaa keessa isteet akkanaa keessa gala jetteeti waa irra barreeffatta. Eessallee haa ta'u teessoo kan keetiin xalayaan sii dhufaa jechuudha. Akka yaadaatti illee yeroo fudhatte teessoo namni yaada ofii yoo qabaate yaada nama biraatiin illee wal bira qabee yaadni kunillee akka wal simatu, akka waliin deemu, akka wal gargaaru, akka wal lolu ka godhuu dandeettu yoo yaadni kan kee jiraate jechuudha. Yaadni kan kee kunillee akka teessooti jechuudha. Yoo yaada qabaatte ka ati diinallee qabaattu, yoo yaada qabaatte ka firallee qabaattu. Namichi yaada hin qabne, yaada mataa isaa hin qabne tokko firallee qabaachuu hin danda'u, diinallee qabaachuu hin danda'u. Duwwaa jechuudha. Akkuma teessoo mana yoo hin qabaanne ollaa hin qabdu jechuudha. Bakki dhaqxullee hin jiru. Maaliif bakka jirtu waan hin beekneef wanti amma teessoon si godhu bakka kan kee bakka jirtu waan hin beekneef jecha
kamtu dhiyaa, kamtu bayaa, kamtu kibba, kamtu kaaba jetteeti dubbachuun si dhibaa jechuudha. Maaliif bakki ati irraa kaatu si waan ta'eef ati amma waan hin jirreef waan hin jirrerraa hulee kanarraa hagana jettee hin dandeettu jechuudha. Kun amma siyaasa addunyaa irratti hiinee haasaarraa jechuudha. Oromoon akka Oromootitti biyya ofii hin qaba. Mootummaa ofii hin qabne malee. Kanaaf teessoo waan hin qabneef rakkoo xixiqqaa furuun illee hin dhibaane jechuudha. Maaliif silaaf teessoo kan kee yoo beekame teessoo sanirraa rakkoon sun maal fakkaataa, hagam guddaa, eentu hiika, akkamii hiikamaa illee achirraa dhufaa jechuudha. Kanaaf amma yoo teessoo hin qabaanne wanti martoo rakkoo sitti ta'a jechuudha. Uumamara akka akkaatti furuuf deemtaa jechuudha. Meeshaa markaa qabduun rakkoo kana furuuf deemtaa jechuudha. Amma mana barnootaa illee godhatte wanti kan kee hedduu akkuma Oromiyaa kana jechuudha. Oromiyaa aadaa akkanaa qabdi, maali akkanaa qabdi, maali akkanaa qabdi, maali akkanaa qabdi, akkanaa qabdi. Mana barnootaa yeroo godhattu sabjektii akkanaa baradhaa, teessoon kiyya kanaa, maaliin kiyya kanaa, maaliin kiyya kanaa, maaliin. Amma wanti sun gatii hin qabu yoo atini waan si hojjatti mana barnootaa sanitti adda baaseeti kun eebalu si jechisiisu. Waan sana itti galcha waan mara gayyaasu yoo hin qabaanne atini rakkoo jechuudha. Warraafillee rakkoo, siifillee rakkoo jechuudha. Kanaaf lakkoofsa barataa yookaan immoo student ID jedhan. Hospitaala illee godhattu, mana fayyaa illee godhattu, patient ID jedhan, lakkoofsa dhibamaa jedhan. Biyya takka kaatee biyya takka yeroo deemtullee passport ID jedhan. Maaliif lakkoofsi kan kee paaspoortii suni eenyullee hin qabu jechuudha. Bakka gargaarsaa illee godhattu social security number jedhan. Lakkoofsi sun adda si godhaa jechuudha. Eenyummaan kan kee maali? Afaan kan kee maaliif jedhu sunillee amma teessoo keema jechuudha. An afaan Oromoo dubbadhaa jette afaan Oromoo kun bakka irraa burqe qabaa deebi'eeti teessoo sanii galaa jechuudha. Namni kun afaan Oromoo kan dubbatu nama hulee akkasii irraa dhufe ta'uu mala. Warri afaan Oromoo dubbatu warra akkasii siin jedhan. Uffata wayii uffatta, uffanni kan kee illee waa hima. Amma yeroo uffata kan kee mudhiftu uffanni kan kee kun illee deemee bakka wayiitti galaa jechuudha. Nyaata mudhifta, nyaanni kan kee kun illee deemee bakka irraa dhufe qaba bakka wayiitti gala. Fedhii mudhifta, fedhiin kan kee kun illee deemee bakka wayiitti gala. Haga bakka itti wanti kan kee kun deemeeti bakka itti uffattu tokkotti qe'ee wayii yookaan immoo teessoo wayii hin qabaannetti hinnaa maraa waan kan kee kana namatu abbaatti ta'aa jechuudha. Nama biraatii waamamaa jechuudha. Amma waggaa 3 kana wanti keenya teessoo godhataa deemaaraa jechuudha. Dur warri fiigee tokkoffaa addunyaa kanarra ba'ullee nuuni waamamu maaliif nu qe'ee waan hin qabneef maqaa biraatii waamamaa jechuudha. Ka jabaatee baratee waan adda addaa gurguddaa biyya san keessa uumellee waan biraatii waamamaa jechuudha. Ka qabeenya horatees akkasuma, ka amantiin jabaatees akkasuma. Kana maraa wanti ta'uuf yoo teessoo hin qabaanne nama biraatitu waa ati oomishtu mara abbaa itti ta'aa jechuudha. Ka biraa warri teessoo qabu waa wal loluuf illee hin qabu. Namni martuu akkuma biyya faranjii kana deemee mana ofiitti galaame amma sabni tokko yeroo garbummaa jala taa'u teessoo hin qabu. Bakka isa keettu hin qabdu jechuudha. Namicha ministeera ta'u, namicha ambaasaadara ta'uu danda'u tokko qe'ee waan hin qabneef inni illee qe'ee keessa deemee wadi xiqqaa kanneen irra namaa wal dhaba. Nama amantii geegessutu jira. Namni amantii geegessu kan kee kun illee bakka isaaf malu kennuufii hin dandeettu. Maaliif qe'ee hin qabdu. Akka haalli warri qe'ee qabu, warri qe'een tun teenna jedheeti giddiinsirra taa'u sun akkasitti deemsifta jechuudha. Amantii kan kee haa ta'u, aadaa kan kee haa ta'u, diinagdee haa ta'u, maalii kan kee haa ta'u, akka isaan itti deemisiin jedhanitti deemtaa jechuudha. Hayyama isaantu sii kenna. As taa'i, achi deemi, kana hojjedhu, kana hojjetini, akkana waa kan kee kadhadhu, nama waa kan kee kadhatu natu sii kaaya, maalii sii godhaa jechuun kunneen cufti isaatu akka waa mana namaa keessatti ruumii wayii sii kennaniiranii jechuudha. Oduu mana kan kee ta'e namni waan si ajajuuf hin qabu. Oduu mana kan kee ta'e Finfinnee kaatee naqamtee hin dhattu hin jedhamtu. Haga qe'ee kan kee hin qabnetti, haga teessoo kan kee hin qabnetti hennaa maraa namni dhaabadhuuf hin jedha. Boo'a barbaadde dhaquu hin dandeettu si ittisan. Fira kan kee bira dhaquu hin dandeettu si ittisan yoo barbaadan jechuudha. Yeroo barbaadan si ittisan. Biitii ofii kan keeti. Ammoo manni sun impaayarri Itoophiyaa kun mana siif hidhaa ta'eeti. Ati mana hidhaa keessa jiraatte, raasaa jiraatte hidhama jirta jechuudha. Namni gaafa akka inni bilisa ta'ee yaanne gaafa dhooggane mataa ofii keessatti illee teessoo hin qabu jechuudha. Gaafa qaamaan illee kee bakka tokko hin dhaqa jedheeti
bakka san dhaquu dadhabeen namni biraa jidduu ittise adhallee teessoo hin qabu jechuudha. Maaliif bakka tokko ka'ee bakka tokko deemuu danda'a. Wanti san ittisu hin jiru jechuudha. Waan wayiin oomisha jedheeti yoo hayyama isaanii malee waan san oomishuu kan dandeenye taate ammallee mana namaa jirtaa jechuudha. Filaa mana kan keetitti waan hin tolcha jettee tokko uma tolchitaa jechuudha. Yoo teessoo hin qabaanne gatiin kan keellee ka gabbu'e. Maaliif gatii kan kee ka dha'u warra mana saniiti. Warra mana san dhuunfateerutu gatii kan keelleedha jechuudha. Gatii kan kee ka namummaa, gatii kan kee ka beekumsaa, gatii kan kee ka bareedinaa, ka aadaa, ka maalii kan kee cufaa si'i miti ka murteessu jechuudha. Nama biraatitu murteessa. Fedhuu gatii saniin cabsanii gadi, fedhuu ol kaasanii jechuudha. Faayidaa teessoo qabaatiitii yookaan immoo teessoo fi beekuu wanti nama gargaaru addunyaa tana keessatti eessa akka jirtu beekta jechuudha. Bakka jirturraa waan akkamiititti akka dhiyaattu, waan akkamii akka sirraa fagaatu, eenyu ollaa kan kee akka ta'e, eenyu ollaa kan kee akka hin taane, eenyuun akka wal fakkaattu, eenyuun akka wal hin fakkaanne, eenyu akka jireenya kan kee barbaadu beeku, eenyu akka jireenya kan kee hin barbaanne beeku, eenyu waliin akka waa daldalattu, eenyu akka gurgurtu, eenyu akka kennitu, eenyutti akka baqattu, eenyuun akka ofirraa eeddu si gargaaraa jechuudha. Maaliif yoo qe'ee kan kee teessoo kan kee beekte hinnaa maraa achirraa yaadda, achirraa mattarta jechuudha. Yaada mattartee rakkoo laaltee, abdii laaltee, maalii laaltee, wanti ati laaltu bartuu bakka jirtu beekuu irratti dhaaqabaa jechuudha. Yookaan immoo bakka jirtu sani abbaatti ta'uu irraa dhufaa jechuudha. Yoo bakka jirtu beekteellee abbaa kan itti ta'uu kan dandeenye taate atuu teessoo san waliin qabeenya nama mana san ijaaree humnaa irra taa'aa ruute jechuudha. Kanaaf Oromoon yoo teessoo beeke, teessoo fi beeke namni teessoo kana fayyadameeti amma neetworkiidhaani atama mana kan keewwateette namni Oromiyaa guutuu keessa jiru akkamitti akka wal quba qabaatu. Dur sisteema yeroo guddannu sisteema gosaati ture. Nama maraa akka social security kana bakka itti dhaladhee guddadhetti gosa si gaafatan. For authentication akkuma kunoo uma tokko nuti dhiisanii gosa callaa miti kasi gaafatan. Maaliif gosti eenyullee himachuu hin danda'a. Gosa si gaafatan, balbala si gaafatan, luba si gaafatan, hooda si gaafatan. Yoo hooda kee beekte, luba kee beekte, balbala kee beekte, gosa kan kee beekte walitti waan kana wali eda'aniiti atinuu warra kamiin akka taate, eessaa akka dhufte, warri kan kee uummata akkamii akka ta'e, jabeen akkamii akka qabu, laafinni akkamii akka qabu, uummata akkamii akka ta'e, uummata hagam akka guddaa ta'e, dikkaa akka ta'e, akka social security kana waan kanaan adda si baasanii jechuudha. Kanaaf security rakkoo hin turre. Maaliif authentication fi authorization achirraa dhufa jechuudha. Akkama biyya faranjii amma dhiyootana security kanarratti yeroo hojjetan waan akkasii godhan. Sisteemni sun hin dur jira. Wanti waan kana godhaniin maali? Namni teessoo ofii qaba. Teessoo ofii qaba. Teessoo sanirraa teessoo kan keellee beekaa jechuudha. Maaliif teessoo kanatu akka neetworkii kompiitaraa kana wali hidhameeti walirraa dhufeera bakki inni jirullee hin beekamaa jechuudha. Teessoon akka eenyummaatitti yeroo laallamu aneennu an Oromo maal jechuudha Oromoo jechuudha. Akkana. Oromoon kun amma akka haardweeriitii yoo fudhatte, Oromummaa immoo akka sooftuweeriitii yoo fudhatte, sooftuweeriin kan kee kuni akkamitti addunyaa tana laala. Operating systemii qaban kompiitarri. Ilaalchi qabnu kun akkuma operating system jechuudha. Waan maraa ilaalcha keenya sanii furraa jechuudha. Ilaalcha keenya sanii hiinaa jechuudha. Appilikeeshiniin ammoo kompiitara keessa appilikeeshiniin ni jira. Microsoft Word fa Excel fa jira. Kompiitara keessa ka jiru sun ammoo nama keessa ammoo akka itti loltu barachuun, akka itti herregdu barachuun, akka waa itti ijaartu barachuun kunni nama appilikeeshinii hin leenjitaa. Waan leenjisan deebitee hojjettaa jechuudha. Operating systemiin ammoo ilaalcha. Ilaalcha addunyaa ati itti ilaaltu jechuudha. Warri kun akkana, warri kun akkana, warri kun akkana, warri kun akkana. Kanaaf sammuu tante adreesii teessoo sammuu kan keetii kana deebitee ilaalte ilaalchi kiyya kuni ilaalcha kiyya ka uumaa waliin deema. Fakkeenyaaf akki warri kiyya jiruufi fedhiin saba kiyyaatiif akki an jiru, akki an itti waa laalu, akki an itti waa hojjedhu,
dandeettii sila an qabaachoo qabu saba kanaaf qaba jedhanii yeroo laalani namni martuu waan kana kaameraa ofii jechuu mataa ofii keessatti yoo qara waan hin taane irratti qabee jiraate yoo qara waan ummata miidhuu irra qabee jiraate waan kanneen qajeelfatee yeroo jedhu namni martuu rakkoo ummata irraa diqqeessee baajetii kan namni hedduu wareegamu kadafanii wadhaga'uu dhabiitii kadafanii waan sila barbaachisu godhuu dhabiitii ummata ofii gargaaruu dhabiitii sanniin maraa hin wayyeessaa jechuudha. Kanaaf hinnaa maraa wanti namni tokko yookiin hawaasni tokko yookiin sabni tokko godhuu qabu bakka ofii jiru kana clearly define qaba. Amma maal keessa jirra? Eessa jirra nu amma yeroo ammaatitti? Amma yeroo konkolaataa ooftu GPS irra ilaaltu bakki nu jirru bakka kana. Eessa dhaqaarra? Bakka dhaqaattu kanatti ammoo konkolaataa ta'e tiraafikii akkanaatti jira jetta. Jechuun waan amma akkatti daftee bakka kan keen geenne si dhoggu jechuu akka makiinaatti yoo ilaalte makiinaa hedduu karaarra yoo jiraate akka silaa karaan sii kennu sanitti deemtee bakka silaa barbaaddu ga'uu hin dandeettu. Kana akka rakkootii yoo fudhatte qabsoo Oromootiif yeroo gootu akka rakkootii yoo fudhatte akkamitti tiraafikii kana bira lufuu danda'a? Yoo bira lufuu hin dandeenye taate karaan biraa jira karaan dafee bakka silaa dhaquun irra jiru ittiin dhaqu jetteet waan kanneen ilaaluuf si gargaaraa jechuudha. Mataa namaa keessatti illee bakka jirru laalaniit bakka itti deemaaru laalaniit kaalkuleetii goota. Kaalkuleetii gootee hagana nurraa fudhata. Rakkoo akkanaatiin jira. Yeroo gargaaree uduma kana gootu karaa irraa maxxata yookiin ammoo rakkoo adda addaa yeroo seentu deebitee riikaalkuleetii godhu qabda. Deebitee bakka jirturraa ammallee deebitee ilaaltaa jechuudha. Waliigalatti teessoo yoo hin qabaanne ka yaadaa ta'e, ka manaa ta'e, ka beekumsaa ta'e, ka qabeenyaa ta'e waan wayii qajeelatti bakka isaa yoo ka hin beekne taate waan bakka isaa beektu kaatee illee fuuta. Amma mana keessa manuma tokko keessa uffatuma kan kee kana qajeelchitee bakka isaa tartiiba isaatitti yoo kenne meeshaa mana keessaa yoo kenne daftee arguu hin dandeettu. Manuma kan kee keessatti meeshaa ofii keetti kana arguu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf hinnaa maraa teessoo adreesii itti godhaniiti lakkoofsatti godhaa kaayu yaada haa ta'u meeshaa manaa haa ta'u dubbii Oromoo haa taatu waan Oromoof godhan haa ta'u tartiiba akkasii yoo qaban hinnaa maraa namni martuu koodiin illee walii haasa'uu hin danda'a jechuudha. Yeroo waa adda addaa walii haasoftu koodiin illee walii haasa'uu hin dandeettaa jechuudha. Maaliif tartiiba itti gooteetta? Kanaaf teessoo warri hin qabne ollaa qabaachuu hin dandeettu wanti jedhamuufi maaliif olla wanti jedhamu kun waan jiru irratti hidhamaa jechuudha. Waan jiru saniif ollaa taataati. Yoo wanti sun hin jiraanne wanti ati ollaa taatuuf hin jiru jechuudha. Akkuma amma biyya faranjiitti homeless jedhan jechuudha. Nama mana hin qabne tokko nama qe'ee martuu qe'ee isaa ta'u. Maaliif namni bakka irraa ka'ee yoo hin qabaanne garri deemaaru hin jiru jechuudha. Maaliif fuuleen martuu bakka isaati jechuudha. Kanaaf namni yaada ofii haa ta'u uumatee haa ta'u bakka irraa ka'u wayii teessoo ofii qabaachuu qaba. Teessoo santu ollaa isaa uumaa. Ollaa santu gara inni deemaaru san illee gargaaruu danda'a. Kanaaf teessoo eessa jira? Maalirra jira? Kaameraan kiyya qajeelaa jechuun akka ani itti waa ilaalu qajeelaa jedhaniiti waan san ilaaluun saba kana akka rakkoo irraa diqqeessu akka wanti inni hojjetu kun ammoo dafee shaffisaan milkaa'uu danda'u akka dafee namni itti wal dhaga'uu danda'u akka dafee wanti wayii karaa qabachuu danda'u akka salphaa wanti wayii illee akka dalagamu gargaaruu danda'a jechuudha. Waliigalatti namni teessoo ofii hin qabne ollaa qabaachuu hin danda'u ka jedhu sagantaan mala jireenya kaadhaa sumarra dhaabataa fayyaataa ulfaadhaa. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.